karara tufti galif kubiyya rosa nama tinagam madami na kabdena jirti ketetu akisti fokira da buti ana ko jennani kana ni sinya tartan duri sinya tartan marzi sin tatau yolle ke situmana talabati bandi warakan ka bujettani ni sinya tartan filatani dubarti kana zore ga bakana ka falan garana manyatu kana mal tu kala sinya ammo ga bani dubarti jenni marani sumur kuman gara ko di yonga di be dubarti jela marani na ko to sumur kuman ju garana nyati amma mana ke bijiti o fredda dirti yero sala tinagame foki raga di futte gara ga yero simbutu nagir o be bira na ka to akar dirin kar और काहे ना कर ले ना makana hana dir kawa rakko tu akana unda na magi sant evi ko be na farna ga di bude garu jalati ko wara ba kina bilala jalati mi wa kamera ramadan mi de fatida garu kisiti gone quanto ko himatara tibanne mal denne kamera natti kana de fatti ani modu bido ko regale amma sana fetotti dubiri jolle kenya ko matama sabri kabda nusin dubbi kana babur ka kana jolle ko ganda filati wano jotu minamini siti pakkati anni ma yu jolle ganda ti wonta ngode jitu mala biji eden tan ko barandara tesi nama fudu dabne sudit bi vole yu yadane sila bi vole tira wala fusse wala ma galati bi nak kasi chugoti dubartonni fokira kuftayinu jala durra kuftani gargara murra utuma fayya qabdanu yo dubbi sirra kifti mana madami ke sitti man ko torata jabatti achi cancel godam tekati biya kan to gone biya si jirra wa finajesin yom mumati ko bri qabanu jette sifli ke fanna la tayela masaju jette kafalta wali galle am firmanan se param si suru dubarti nan nyatwa yesani yo ko jinsirin tane foki rawta tanin duina astai kana tute sini kana de okimo sini like fadde biya sana gal tani biya bradi jira choya imbadina chuma fa wala magalat man talabati imbadina mati ko rakata da ya tangala reta da yo jettani ana mati ke kottu ummatana jallatun qaba amma like fadde sini kenna chuma dukko birisi garu like fadde kenu dalalo ni warti kenna mo biril illim gona ni tawni ko ambrat ada kana kabaja gudda si gode kottu ti bir chanati wa belajar lagi bilbel nara kasa jitu ha bilbel nara kasa jitu nage sitir gera hero sitir gera di masa dia nara kamna nafsi di masa dan sana dan tumur tanan boran wa belati wala ma abshira galatom dina wallahi kasi galatom metno fi am video kana kuno wadde famul lisara garana nyati la lebo e wande no tiragam facebook ira simatasi atasira deritu amma dungana matasi wallahi na mi de nallal tungana batase dubarti biya raba kasitti kunola ana kastori gama ka balarte tunjede nama mire ne to kollala wala tikattale video ci ngadimne video ka di like na gote follow tin na gote mala fayen su kerate garu ata sob de bo se ma se kesenjer ana nya to dubarti ku akasta te karata de anke suma tambo ini se gama gama kana garu di misi ka badde jira chura wala magalati budata video ada daf surat ada heddu atel kita arti baka baci sinjra itande ma waran kabadde jurun tumradde tide mani so ko tijire nyali speezi kana kan sira bade ko amra sini pasti Intalettini diigni dhaabachaa hin jiru ammallee dhukkubni shawaa intala tokko sitti argamu viidiyoon shi funyaani nafaani funyaani diigni ba'aa jira diigni dhaabataa hin jiru baay'ee rakkina keessatti Saudii video sana sitti ergeera naggeen sitti ergeera lakkoofsa ejensi si ergeera mukko ati waan viidiyoon sitti baay'atu ilaaluun right kan jiru right ejensi kan jiru tokko bilbileera yeroo baay'ee caqeen dadhabee mootummaatti beeksiseera jedha intalli rakkina guddaa keessatti dhugaa rabbi maan bilbile kana eeggatatti ergitee naan bilbille moo haaraatti ergitee waan bilbiltanatti fakkaanne mee ilaali maqaan si guutuu nan nunni maqaan si kibbe wanan dawwala paaspoortii ejensi ergeera right ejensiidha kun guddaa lama kosa kitu badon kuna la ma cufaala la bilbil do ko bilbil argan sila gaariidha
Indoo mani Saudi jirti biifoleetto to ergite inni bilbilee poolisiidhaan illee baasuu danda'e jedhanii dhiigni dhaabataa hin jiru. Mee viidiyoo daqiiqaa lama waan ergeen ture. Video tokko jedhee ragaa guddee amma furmaatti bona bara. Amma furmaatti. Kuno. Geeraadhaan ergeen ture beektaa. Warri biyya sana keessa jiraatan itti jabaata gochuun liyyuu biyya biraa ta'e biyyi itti guddaarra malee. Wallahi rabbuun furmaataa qabu. Furmaataa qabu rabbi. Kun miidiyaa kana jabaannee biyya keessatti istuudiyoo dhaabbannee naan kabajatti argannutti itti mudduu qabna jabaannee. Ejeensiin nutti qoroosaa jiran biyya keessatti. Baay'ee sagantaan eebba miidiyaa gartuu onlaayinii irratti yoo rabbi jedhee deeggarsa warri gochuu barbaadan gaafa 30 ji'a kana gaafa 30 hundi keessan iyyuu akka namne la gaafa 30 jedhee deeggarsa warri gochuu bakka beemasoonni jiranutti waamichi godhameera isin illee na fidaashi gaafa 30 kuttaati waan dandeessan bira dhaabadhaa. Dirqama maal biraa amna poolisooti kun naaf fiir. Warri bakka Damitu loh beti? Salam tenas telan. Agar tu media nomor agar tu media akan demi tu post sawale itu pada media. Yesus kerana Dubai laut mubarak bersama palan. Sila demi tu budaya negeri Filipino. Demi tu kok ya ከኢትዮጵያ ድንበር አስገብተን እንዲያሳፍሯት ወደ ኑሮ አግኝተው ተመልሰናል። እሺ ወንድሜ ያለው ችግር ምንድን ነው ታውቃለህ? ትንሽ ደም አልቆም ብሏል። ፈራን እቺ ልጅ ትጎዳለች ብለን አንተ ስለሰር ነው ተናግሬ አሁን ቢሮአንቱ ያለው ያመጣል። አሁን የግድ ስፖንሰር አለ ሰው የሞቻ ጊዜ ያስመጣልናል። ኦኬ ሞጃ ሊያስመጣ ነው። በዚህ 2 ቀን 3 ቀን ውስጥ የሚያልቅ ነገር ነው። አንተ ከዚህ ስትል የምታደርገው ፕሮሰስ ከዛ ስላል አደርገዋለህ። እሺ ሞጃው ዳለ ያያለ ያጋለ ገና ጫንሱ ይያለ ቢራ መስከቻለሽ ተጀምሮላታል ግን አራው እሺ እኔ ማረጋግጬ መልስላለሁ። እንዲህ ስላናገርከን በጣም እናመሰግናለን። አንተም ደግሞ በእናትህ እንትን ባለሽ መጀመሩን ቼክ አድርግ። እኔ ወል ግዴታ ነው ወንድምሽ እናመሰግናለን። Gudde kana gotu mucada ya galamusa akuma aside munjiru jadi nama seran no asosiasi babar to seru mantina sonna argametu jadi surat sudah jadi kuni warri afan beraso kuni surat kana kana situ galami ya kana surat jala to mere e galame jira jadi akuma aside mun prosesi kamu aci galulis prosesi kabai kana dugana prosesi kamu e galame ramo ine galamne sajedu ko fadanna baste dusta kuni Anama nayala angkasu na michwe kana dura nikul kosa warra biyati emergency na jarri kun nagale isa biyati intala yonga fadde malei intala ga faddu sin jere male ni biya kuno nana seka intala deika soddo mandu ga faddera namni na bilbile sin jiru anakuma jiru tan jira dokub sadde jira darara batan jiru na bilbile len tala na argime sekana intala ko intala ko jiru bilbile Saudi okay ya bila tumuli sa jata bila makasitin na tinarget anda wala habis ini galam ne tile be kamar ko kabar ini galam ni tanan yo le kopling golami warabba mana kese ni fulata nifta nabshara amman tarbini ne gala mo be kampanya naga bro WhatsApp male kabdula ta video jitanjiro gudde bilbila imo mon kabdi ambiya kesati la cosa biya kesa share si gorure imo kabdu kadimo oy amir majanin kos dubatte majanin Dubai dumatte WhatsApp pick up this Mube dilawete saatana madame wontar ge manatti de debite jirti bar bakko jiti mun kaftu group manake te debite
لا يوم نمني ما ننجر ما لندق لميتو أكم فيالا جرتا وديتو لكم سكينة كنّي ورا بيلو توقعت دولة لتوي فيديو كيس نوكا كبيرة باية قديني أبشر إيقالا ما في جرا بروساسي سيرن بكي جر واجر جر سي كيسن جرا بكي جر سي كيسن سي فرام سينيكا كبيات سيقل شولا بروساسي إيقالا نجرا مو إنجرو مناسي بولاني دي منيرو دولة نسي برتا سانيرو وانتي أدان نابا سيامو ما داركتي سي دولة نجلا كاسونا دي online ini jadi orang tapi asal bilang aku nggak buka pernah gede kasih nada itu nih makanya nanti mesti sekian itu murah asyik lagi orang kerja nih terus tuh balik sana kamu kuasi dah walung kau sekarang sekarang gak ada lagi Sodoman bodetti tu te la galle ma devi l'idea motman no yemere to juju alo alo mo bene alaikum assalam anjira alhamdulillah nyoni Anda gawai, Aisyah, biasa jadi terbaik kita. Masya Allah, jadi cukup kau bawa dah hati. Nali tu teh, agar tu media teh, agar kamu dah dapat. Sudah marat tu lagi nak. Kalau bijak sudah entah kabar ring ke sana pura mah. Sudah marat agar tu media dek kerja sudah marah. Kota dek kerja sudah sih online nanti. Sana ambonde dah wae bersi. Online nanti dek kalau mana grupin mana merah grupi kotu grupi agar tu media tolsin. Sih. Olah laki. Marisa, kamu dan dia suka tergadu, yo kan account ke private la casa. Kamu dan dia sama Marisa. Nama baca sugodi. Sana modelan media nama berbadu. Ibat baca kesan. Lakukan sugodi. Marisa gas tergadu. Kau dia jelacu ke memori lu baik. Nyarak abdul mu friending kesan. Oliga di singgangal cu. Akas nak kertu media harus tadi ni episode ni singgode. Welcome ke chawal tadi ijazah edit. Shemi sini kamu. Dawal tadi beri ke nyate beri ke miti. Kale ke sikit bahasa nyat. Beri nyatu miti. Beri ke senyat. Montorata kapalu di dari nani. Lekti singgah. Shemi kau ada pada ke satu dua. Abang kamu ni tadi asal tu. Iri lah bukan kerana nufem kerana apa ni. Beri nafu di nama. Kau tu bisa agar tu media dek. Acik seti matam. Rakkom kam tu nukan abode. Yo jolle mana pada amin jirtu. Mana talaba ke sejirtu. Rakko ke serti. Bisa satu adif tu. Kanjaran lupa sama. Warri mana talaba ke senjirde. Apanu mai ti wasof tanu kabdan. Apanu mai ti nasof tanu ke setu dubain jirata leju. Jolle ese sa alen lufti. Alen leju. Lama saati lama oli ti. Beri ko na nyatan. Wish. Nakko semua ko isar katiara ko. Ajira juga bet. Chalbi. Aye. Maltu malte itu jadi beda. Orang grup tidak lu feta ni lah possible bila pun paling kau jalan kira. Orang grup tidak lu feta. Kalau berbuat dari, aku media sudah mati orang bijak. Sangat tak. Jira. Jadi bini kalau tu media kena guna sini ni je. Rakku hawa sakenya kan sicis kandar bes, kan nyata mes. Tua cuna. Esani. Gareen WhatsApp jana mera gareen WhatsApp gudda namni tiga kala jana kota tiga lu berapa ni nage profile sagat tukati la kosa WhatsApp geral le kaso magat tukati la kosa WhatsApp jana gudda yo kisi ni fabarresanu dema kesan WhatsApp ran gare de garsa media agar tutti nugal ci jani shukri la kosa mali barresar tat nauta ni barresin je mewti ko dana bichaka Mu benta Kuno geran sini barresar male nadi berata namni sobanya terlati gafat male Bisa asoba nudis. Pokoknya elame. Anne iye naso mana gini mah batanya sat entar. Zip kena imagine namiti. Mube sodomat kan Yonis belam dia turte miti. Mal
Kan abbaa baay'oo faasii soddoma jettee turte fakkaate. Soddomatti dabarsiif jettee turte. Soddomatti erga darbee jiraate kan isaanii wayi agartuu guyyaa lama achi bunnaa rakkoo qabu. Agartuu miidiyaa achi bunnaa guyyaa lama. Gaafa lamaati. Gaafa lamaa goona. Deebistees immoo xiqqoo falmiis immoo falminis. Falminis wanti gaafsan dubbatame wanti qaqqabe hin jiru mee isaanis dubbisne. Falmii dubbadhu. Mubeen koo akkam fayyaa keeti obboleessa kiyya. Nagaa alhamdulillah. Akka biizii taatu sirriitti hubadhaa kanaaf anis deddeebisee si cinquun barbaanne amma waa lama jira beekta. Ani uummanni kiyya yaadaan sappoorti na godhuusaa baay'een jaalladha garuu wanni baay'een guyyaa sana proomisiin dubbatamaa ture baay'eensaa wanti na qaqqabe parsantii 10 ta'u dhugaa dubbachuudhaaf ammoo yeroo sana sagantaa sana qopheessuufis koostii adda addaa baasneerra kunoo ni jiru guddataan faasi inni rakkoon qabu jiru ilma namaa takka gadii takka olii garuu kanneen yani irraa dhukkubsadhe maalii fi ba'aa tokkoon baafadha jettee yookaan immoo buufadha jettee ba'aa biraa yeroo dabalattuutu si dhukkuba beektaa kanatti ani akkitti dubbadhus na dhibeera iyyuu maaliif namni piroomiisuma Simon dubbatu na barreessitu siin barreessu na kanadha walumaa galatti ani sadarkaa hubatamuuf sadarkaa mana keetti yeroo kee kennite halkan lama nafaan taa'aa buluu keetii uummanni kiyas thank you jechuun barbaada isaanii garuu immoo akka naa beektus nan barbaada namnis akka naa beekus nan barbaada kanumaafanii wanni kun lafarratti illee sagantaa guddaadhaan waan eebbifamuuf jedhutu danqameen jira dhugaa sitti muudhaaf hojjechuusaaf kitaaba kana hojjechuusaaf hanga kana saayikooloojikaalii hin cabne dhugaa dubbachuuf rabbi kan argu jecha akkitti namatti himattus hin jiru inni haa kanuma himachuuf malee waan biraatiif miti kanumaafan seenii beeku. Namoonni gaafa eebba kitaaba falmii namni waraabee jira yookiin immoo tiktookii keessan beekaa irra deebinee viidiyoo baafnu warri waadaa galtan maaliif waadaan guutin? Namni keenya kitaaba kana koo wallahi rakkisaadha itti dubbatan jiru. Jara barnoonni kun isiniin ta'u miti hin baran tokkoffaani warri miidiyaa gara deddeemtan hospitaalaan keessan hin barannesi barnoota sin feetanuu waan barnootaaf walii lallabtu sun jaallattan nutti fakkaata. Warri waadaa galtan maaliif waadaan guunne maqaan jaraa eenyuun gaafa sana galmeesse jara keenya. Bal'aadha na birayyuu jira beeku. Maqaa jaraa gaafa sana galmeessite naa ergi waamichan godhaafi wanni gochuu dandeenyu waamicha gochuudha. Maallaqicha gaafa sana waadaa galtan namni gaafa falmiin kitaaba eebbisiifatu waadaa galtanii akkaawuntii dhabdan yoo jiraattan lakkoofsa 3 barreeffadhaa. Yoo akkaawuntii dhabdan yookiin akkatti nuqunnamtan dhabdan yoo jiraattan. Kanaan achi immoo viidiyoo jedhee maqaa keessanii ebelu birrii nuu galchaa jedhee dubbachuun goonafu. Durii dhimee waan akkanaa. Mana koo dhuftanii waadaan galina. Waadaa gallaan waadaa guutaa. Assalaamu alaikum. Fixadhee argaa. Mee naa sonnaa falmi mee akka mataa usa jedhu nama lama sadii taanee akkasii torban kana kitaaba 200 nan gurgura jettee turteeyyuu egaa biizii mataa biiziin ta'e ani biiziin ta'e natti faradin awwaadaa nan galee waadaadha kitaaba 200 qaba ijoollee qabaadha kitaaba 200 qaba mee guddee watina obsiitii falmii koo yoo rabbi jedhee sagantatii miidiyaa gatu muree sagantaa baay'isee boojaa sanas muradhee kitaaba 200 koo wallaahi waadaadha yoon ofii kootii fudhachuu ta'e jechuudha. Anillee fudhadhaa si bira jirraa mishee rakkoon jiru. Kitaaba 200 qabaan kanan waadaa galee maqaa hordoftoota kootiitiin hordoftoonni koo na bira dhaabatu na saalfachiisanu narraa bitatus. Narraa bitatu deeggarsanaa godhan kitaaba 200 qaba akka nama tokkootti akka nama jajjabeessu tokkootti hordoftoota koo kaata sirraa dhaabadde miti waa'ee gargaarsaa beekaatani beekaan lashiin godhe rakkataan dhabame miti. Rakkoo keessatti heddummaate rakkoo dubartiin mana madaamii keessatti du'aa jirtu amma inni gadi ba'ee
ummata biratti beekamutti amma kabajni keessan galutti gargaarsiin jiru illee waa daangallee calluman jedhe beekallash godhe rakkataan dhabamee tun taane ayyuu hundinuu na gadi beeyyee dhufee na gaafata sheekaa keessiin hundinuu maaliif gargaarsa dhaabbeerti maaliif dubartii raasa'uu dindaniin jedhaa kan ammallee dhufanii nan gaafatan dubbanna walumaa galatti falmii koo an dhibba lamman koo nan fudhadhaa ummanni koo sunarraa fudhata kan koo rakkoo tokko qabachuu barbaadeetan ana yeroo dhabe malee ishee nanu badda beeku maaliif waan nama mana fana kaffaltee bar waan salphaa miti ani gatii nama baaluu nan godha halkan lama guutuu nu waliin taa'aa bulte kana duras haasaa tureera namni tokko tokko amma waan ati gootu kana godhuu hin danda'u amma keef immoo rabbii kanuma bakka jireenyi kanuma namumaa jiraadhu dheessi uumee jechaadha na ani nama oolmaa kees beeku nama amma kees beeku galatoomii naa jiraadhu garuu bakka aamilee si buusabeet amma Oromoon gargaarameera mucaan kun gargaarameera sappoorti godhameera tokko amma bilbilee na arrabsee ture immuma kanaan garuu na dhukkumne maaliif na dhukkumne waan nanni Oromoodhaaf hojjedhuudhaaf yaade Oromoon bakka nan buufanne anumatu fedhii keessa kiyyaa fi kalaqa keessoo kootiitiin hojjechuudhaaf ka'e Oromoonis immoo sappoorti na gochuudhaaf hojii koo deeggaruudhaaf aamilee guutuudhaan na cina waan dhaabateef dhaabatuufis horis eessa kan ga'u waan hin beekuuf maal akkan hojjedhes waan hin beekuuf jechaadha kanaaf nan dinqine gargaarameera jedhee beektaa namni ani immoo dhugaadha jira miti egaa of keessatti wanti dhiiftu jira utubaa nama dhiisanis amma dhiibanis qabaadha ijaa ta'eef kanumaaf malee ani galata nama nan beekasii inuma nama galateeffadhasii ati immoo dhugaadha jecha kooti oli inuma dubbanna duubasii naa kanuman siin jedha ammoo beekoo galatoomii carraa naa kennuu keefis abshir mootii koo hangara kootiin kitaaba dhibba lamman koo manni koo narraa fudhata kunoo maastar lama sadii afur narraa fudhata ijoollee shamarranii tokko nama dhibba lamaa ol qabaadha malee sanaa gadii miti inshaallah ani dhibba lamman koo nan fudhaa warri kaanis warri waadaa galtanii fudhaa keessattuu warra jumlaadhaan waadaa galee jiraate akkanaa gootu ati falmi si'ii guddee nagee guruppii artiistufaa afran keenya guruppii nu ijaaraatii dubbannee eenyuuf eenyuun seenuu maqaa achirratti ilaallee bulaallee xiinxallee waan godhamu qabu immoo irratti walii galla. Ishi. Olee immoo beeku. Nama danuu sanaan fedhuwanne guruppii danuu narra jira waan ta'eef nagee warra xiqqoo siitti walii galu kana naa ijaari guddataa nagee artiistufaa gahaadha. Olee ani nama guddataa naa galume. Ishi. Ayyee amma sagantaanee galuuf ijoollee qophii kee galaatii warri xindiidhaan dhuftan ol galaa warri immoo quba qabaadha gaafa soddoma yoo rabbi jedhee immoo gaafa dheeran tala wanti haaraan hin jiru sagalee keen dhaggeeffatti bilbila na hin hojjetutti sagalee malee nan laa dhaggeeffadha naan jetteetti akka ishiin laalti cheekkoodha. Qophii kee galaatii namoonni xindiidhaan dhuftan amma gaa warra sila jirtan yaada fitattanii nan dhiifama hojjenne jalaa gadi buutu warreen xindiidhaan dhuftan jimmitti warra ol galee qofa dubbachiiseen jabaadhaa gaa qophii kishee godhaatii warreen xindii wal fudhatanii dhuftan in eegalamaa yookiin immoo yoo asliin geem laayiviirra jiraate asliin laalame yoo jiraate geema taphadhee keetanii sanatti gala. Abiis laan gootan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دا جولي بنا مدامي راقبو يا دا يسكن نشون دندا. انجرو دبادو ما نمني تلقاتي أنا كمو بين ندقاهم بربادك. ما سيداga amma kun argaan jirtu duudaa ta'e بلا ساجر
warras jala jiran na dhaga'anii fi miti ani jechi yaada kana Apa bu'ee nama jedheen. mandu baca sana di sama kau. Mucaan maanii jedhu bachisaara mucaa dhiigni dhaabachuu jedhan bachisaara yaada ifti yaada gabaabsiti. Warri kaan immoo sheer godhaati abbaa manaa keessanii yookiin haadha manaa keessanii haadha manaa keessanii yookiin abbaa manaa keessanii qopheeffadha kaasliin hin jiru amman dhufutti hin eegalla addaan kunnees immoo walitti deebina. Ati immoo gibsi Tolaayyee. Walumaa galatti ani wantan jechuu barbaadu ijoollee keenya obboleewwan kiyyaas jalatti argamtanii akkasumas mubee waan kana dhageenye waan kanarraa akka inni viidiyoo hojjetu abdiin qaba maaliif yeroo baay'ee gaafa rakkattanii mubee barbaaddanii waan ta'eef otoo immoo rakkoon isinirra hin ga'iin yaada namni isinii kennu kana akkasin fudhattanuun barbaada. Ijoolleen keenya shamarranii warreen reef biyyaa baatanii keessattuu biyya Suudi Arabiyaa keessa jirtanuuf jechuudha. Madaamiin gadi baastee bakkeetti nagattee akkas nagootee rakkoo narraan geessistee jechuun dura yogguu namni yaada bareedaa isinii kennu yaada namni isinii kennu kana gorsa kana fudhadha isin fayyada waan ta'eef ijoolleen shamarranii baay'een keessan warri reef biyyaa ba'aa jirtanu mana madaamii keessatti kushiinaa keessatti saaloonii keessatti akka hin taaneef viidiyoo waraabdanii sooshaal miidiyaa kanarra gadhiistan kuni isinirratti rakkoo hamaa isinirraan ga'uu danda'a. Madaamonni biyya Suudii keessattuu nama mana siisaa warguun kumaa hin jaalattu. Kan nama mana sii keessa dhaabatee viidiyoo waraabuu miti namoota silkii alan taane silkii haasaa ooluyyuu sarraatinyarraa kana hin fedhanu bilbilumaa arguuyyuu hin fedhanu ijumaan jarri maaliif nuti isin dura biyyaa baanee qaamii biyya Arabaa kana warra arginedha warri nuti gorsa isinii kennaa jirru maaliif biyyi Suudi Arabiyaa kuni amma biyya Arabaa kamuu reef amma giziin dimokiraasiin isinii kennamee bilbila fudhattanii biyyaa ba'uu jammartan malee bara 2006 bara 2005 yeroo nuti biyyaa baanu kashaafa takka ofirkaa hin qabnu ji'a 3 keessa yeroo tokkittii qofa haadhaaf abbaa keenya qofa nu agganaanya'u turan. Isa yoo haadhaaf abbaa qofa obbolaa keenyaan haasa'uu hin dandeenyu, akistii keenyaan dubbachuu hin dandeenyu. Maaliif isin immoo rabbiin yeroo isinii tolchee tachii baadhattanii biyyaa baatani. Dhaqxanii mana namaa keessatti akka hin taane viidiyoo waraabdanii gadi gadhiiftani. Haatiniif abbaan keessanii ulaa namaa dhaabatanii maallaqa dhiqeeffatanii warii isaanii gurguranii qabeenya isaanii gurguranii ilmoon koo na jijjiirtu jedhanii biyya ormaatti isin ergan. Isin garuu gaafa biyya ormaa geessanii waan baatanii sanaaf ni dagattan. Gaafa rakkoon dhufee isinirra ga'ee gadi baatanii miidiyaa irratti mubee nagaqqabii jettan. Kana dubbachuun dura warreen akka hin taane viidiyoo waraabdan mana Arabaa keessatti of eeggannoo guddaa godha. Waan kanarraallee mubeen akka sirriitti isiniif dubbatuun barbaadan ana osoo hin ta'e mumkin mubee dhaga'uu dandeessanii maaliif yeroo rakkoo keessanii isatu isin qaqqaba waan ta'eef isin nama tuffattanii nama hin tuffatina nuti isin dura biyya ormaa qammasni sirriitti xiinxallee gingilchinee beeknaaf gorsa kana isinii laataa jirra waan ta'eef. Gorsa keetii fi dhugaa keetii dhugaa dubbachuun filooman kutuu xiqqoo yeroo namni itti dubbate jedhu kun qaanani'anii guddatan waan ta'eef na biratti yeroo namni itti dubbate yoo barbaadan koomentii nama rabsu yoo barbaadan iniyyuu nan beeka hojii jaraa garuu na jala deeffachuu hin danda'anu maaliif tokko tokko anis ittiin mudda yeroo jalli godha goggoran dhugaadhaa jechi kun dhugaadhaa yeroo dhibba dubbadheeraanis nam tokko laayibiin galinaa innaan ijoollee shamarranii hedduun laayibii qannasaniiru laayibii nama akka duriiti miti laayibii hin galinaa jedhee gorseen jira ammas ijoollee mana madaam teessanii laayibii galtan viidiyoo adda addaa hojjettan algaa madaama irratti xiiftanii viidiyoo post gootanu nurraa dhaabbadhaan nu fichisiisin asiniin jenna ati immoo yaada kee yaada dhugaadha wallaahi hedduu galatoon ulfaadhu warra dhagee irraa fayyadamu rabbi jalaa taasisu thank you obboleetti maali. Ashi warri xindii baga nagaan dhuftanii bakka nama buusaan deema gaafa warri xindii lama warri jalqaba warri haadha manaa keessa yookiin fireendii keessa fudhattanii dhufta yoo jiraattan lakkoofsa lama barreessaa. Warri immoo singilii jaarsa barbaaddu jaartii barbaaddu warri fireendii qabdu fireendii kee dheeffachuu hin dandeenye tokko barreessati immoo. Nagaatti dhaqiitii haala firaalaan haasa'e akkasiin dhuftu ammuma artiistuu fa'aa koo hundi keessan iyyuu galatoomaa ulfaadhaa isinin jaalladha. Mucayyoo ammaa dubbisi keessa mucayyoo amma dubbatte san dubbisi na barreessaa turte. Si amma na dubbatte moo? Barreessaa turte natti barreessitee hoo si barreessite dubbisi waasaappi si dubbisi. Okkee magana yaadachiifte.
Agane yaade chifti. Wala kasila artisto bambe tabidi. Hagasin bizi ala kuno amma matire gade ruma. Solo de bisira fi ko ina tegella la. Nargitetti. Mukaroo keettani wal waammataa warri karoo qabdan. Yes, Saudi jirti moo isa jirti mutaanaan maa jiran. Saudi moo Dubai jirta jirti koo. Ani beeku. Waay Dubai jirti. Duwwaa shan duwwaa ja'a. Hin hojjetu. Yaa ilaa. Haloo. Aloo. Sorry galata galtaan. Saudi miti. Saudi dabbo. Dubai sih hojjetaa dha ko studio qatti tadawalan. Maal maqaan si musliimaadha? Balatan galee olii haloonaan jibsitanii. Maa koodii malee maal dawwal teessisne koodii malee hin buubar. Obboleetti akkam fayyaadaa jirta ana Mubaarak Musammaatii intalattii geema taphatti jette sana lakkoofsi amma na ergi. Bakka argadheeraani yeroo gaarii qabaadha hundi keessanii. Bye. Ciao. Warri xindii ol gala kaleessa akkuma namaa jechuudha. Namni maaliif kana baattee deemta Dubaayin keessaa kana baattee hin deeminii naan jedhan ani chaarjiin koo jechuudha idimee keessatti. Idimee keessan kanan baadhee deemaan akka waan Itoophiyaa jiru jechuudha silkiin koo tabalaashaadha. Kanan baadhee deemaa jira. Chaarjii godhachuudha. Galgala dhugaa bulaa guyyaa immoo naa kennaa wal. Kan biraa bitadhuu naan jedhan ishee dandaqeen jiraa 150 kana bite. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam kan naa saaraa chelbi. Kana bite. Yeroo kana bitee dhu asiin irra keessaa jedhan ishee waarlessi ta'uu isaati. Kunoo amma kaleessa bucuusi hojjetaara adhammoo saat jedhee du'e. Ishee maalan godhata. Finyoo malee jechuudha mobaayiluma fakkaataa akkasuma irra qabattee deemtaadhaan jedhan. Ayi carraako. Maahir dedoo wallaahi billaahi waa nyaata manaaf iddeen ustaanaan. Hooy! Dhiifa manaa godhaa bu'aan asitti wallaale. Hojjeteera. A'uuzu billah. Hojjeteera sorry. Wireless jedhama. Chaarjii tokko amman baay'ee dedoo hin beeku. Akkasuma gootanii. Rakkoo beekumsaatiin nu rakkifte. Wallaattee yoo jiru taate. Yoo. Bro, sin agarsiisu garuu wallaahi taasiin mirga lafti waan nama itti shiroo tokko naa bittee naa biddee bite min jigaallu. Yoomiif makiinaa dhabuu malee sila ijoollee shamarran. Wal kaabaa jiru. Baay'ee wallaahi isaati. Safara jiru bar. Kuma kii dhibba jecha walitti buusaati makiinaa tokko naa bitaa fi. Wanni sin nama kana ciiftan jira. Makiinaa dhabuu malee kanaa wallaalee moo. Laajasii bara. Ayyee siif binna mubisha. Mira bisha be. Jonji. Oke bagus tu di mana? Di Yunani di Chufera mana? Kami dekat di Tewar Galde aja. Ajirti ma, Imani ajirti ma biya kan. Biya kan ajirti? Amma Imani, rendi ke bexi macam tu. Kata kata bereni. Mahir.